warra bishir gudun so abani beetani torbaan kun torbaan masjid rabbiiti sagalee ta'an beeku sababa masjidni diigameef warra komii dhiyeeffataa jiru warra mootummatti gaafii garagaraa dhiyeessaa jiru ilaalchisuudhaan namoonni tokko ergamtoonni Shimallis Abdiisaa yookaan ergamtoonni warra gartee masjida diigaa jiranii sun dubbii fokkottuu takkaan intarneeta kana gubbaa ummata jeeqaatiin jiran barreeffamni taayee danda'a kan guyyaa kaleessaa jara kanaaf deebii gahaadha ta'a. Anammoo wanniin muummichi ministeera waan kana nu deebisuu qabajuuf isaa biyya bulchattiin beeka. Qabeenya masgiida qabar badaayisan seeraan hisaabsisee warra goosisisan ajansii goosifte san kafalchiisee mootummaan ta'e yeroo eeggachuu jirti itti fufnisii shakkiidha waasinnata fidi jechuu barmaanaan ayatoota kana. Wanni Shimallis dalagu jiru guutuun Abiyyi taatee jirti. Khumbar fiigiyoo inni jeen itti dawwalee khay fiigiyoo jeen biiroo hunda kompiitara namadii taa'u kana hunda caccabseetuma fiigaa bar kaabaan fiigamoo hibbaan fiigamoo fuulduramoo ifduubaan fiigaan gaafatu numa fiigi inni jennaan numa fiigaa bar hanga inni kaaba fiigi hibba fiigi inni juuni wanni Oromiyaa keessatti dalagamaa jira marti Abiyyi taatee jirti. Barreeffama obbo Taayee Dandahaa kana isiniif dubbisuu dura waan takkataniin gurra isin buusuutu jira. Ummata Islaamaa tahee namni gartee masjida tokko keessatti salaatu masjidni sun yoo haqaan malee ijaarame yookaan dachee namaarratti ijaarame yookaan haqa namaa yookaan imimmaan hiyyeessarratti yoo ijaarame abadal abidiin namni masjida sanitti ol seenee salaatuu danda'u hin jiru. Ittillee hin salaatamu. Masjida haqa namarratti ijaarame masjida gartee imimmaan namaa boochisee namni keessatti salaatu hin jiru. Kana isin hubachiisuudhaan barbaada jajjabeessee anamma nama Islaamaati garuu masjida ilma namaa boochisee osoo namni irraa boohuu keessa dhaqeen salaatu inilleen tahullee masjidni hajaaramu ganda tokko ganda namni keessa qubatu ummanni kuyyoo gartee masjidatti haajame ganda sanirraa masjidni fagoo tahee haajaarannu je'ee koominitii walgeessee lafa walirraa bittee takkaahuu abbaa qabeenyarraa takka abbaa lafarraa bitteeti irratti jaarti malee. Masjidni lafa namaa humnaan dhiibee akka gartee maarreetu samirraa bu'e jedhanii ganamaan deemanii kaartaa itti baafatanii wanta godhan sanitti miti masjidni hajaaramu jechuudha obboleeyyan kiyya waan kana sirriitti hubachuu danda'uudha qabdan. Masjidni haqa muslima naannoo san qubatuutiin jaarama maalleen walitti guurame dachee namarratti hin jaaramu kana parsantii 100 gartee itti amanuu danda'uudha qabdan yoo itti hin amanne ammoo cubbuudha islaamarratti ooftanii jechuudha. Masjida haqa namarratti ijaarametti namni hin salaatu. Masjida illee miti yoo waan biraa taate malee. Masjidni akkasii ni jira yoo jettan taate ragaa wajjin fidadha. Ummanni Islaamaa taasuma masjida haqa namaa irratti ijaarametti inuman salaatu. Haga haqni guututti abbaadhaaf kafalamee wanta masjidaaf barbaachisu hundaa'uu kabaasuu qabu ummata masjidatti haajamee masjida ijaaratu sana jechuudha. Masjidni mana rabbi itti gabbarani malee maqaa masjidatiin mana dachee namaa saammatu miti. Masjida irraa namni gartee dhimma addaa takkaa'oo fedhii addaa kophatti bahachuu danda'ulleen hin jiru akka gartee Islaamatti. Waan kana jajjabeessinee isinitti himna warri gartee komii gartaa lafa maarree saame maarriyyoodha godhe jettanii warri gartee afaaniin alba'uu barbaaddan warri masjida ummata Islaamaa jibba ummata Islaamaatiif masjida Islaamaa diigaa jirtan. Waan kana sirriitti jajjabeessinee isinii himuu barbaanna jechuudha. Kana asumaan hubannoo keessa naa galcha. Soo namoota gartee ergama gartee warra masjida diigan saniif bahachuudhaaf intarneeta gubbatti dachee namaa saame takkaahuu dachee abaluu saame je'ee jechoota fokkotaadhaan bakka isaan irraa dhufanitti galchina jechuudha waan adda addaa ummata Islaamaa gubbatti intarneeta gubbatti dalagu jiran. Ha Oromoo wal nyaachisuudhaaf Oromoo walitti buusuudhaaf Oromoo gartee walitti garaa hammeessuudhaaf jechoota garagaraa darbataa jiran ilaalchisee warri gartee dubbii tana sirriitti keessa quba qabu akka obbo Taayee Dandahaa qaamnumti mootummaadhaa yookaan ministeerri nageenyaa kun akkana jechuudhaan namoota akkasisaniif deebii kanna jechuudha. Obboleeyyan kiyya kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya wanni kun ergaa guddaadha qaba namoota akkasisanillee ta'e tokkummaa Oromootiif faayidaa guddaadha qaba jeeti amana waan ta'eef waliif daddabarsuudhaan ummata keenya kana biraan nuuf gaa isiniin jenna jechuudha. Obbo Taayee Dandahaa dhaadannoo lafa tuulamaa maaliif eenyuuf mata duree je'uun barreeffama kana gallakkise jechuudha. Faarsee bulaan ergama hattuutii fi shirtuu dhiyoo lafa tuulamaatiin dhaadata. Saamicha tuulama irra gahe deddeebi'ee ajandeeffata. Masjidii fi manneen amantaa biroo kan diigaman lafa tuulamaa tiksuudhaaf ta'uudha dubbata. Kun qumaara siyaasaa isa jedhan san fakkaata. Qumaaricha kana ammoo kisaaraa tuulamaatiin taphatuudhaaf
dhidhiitata. Duraan lafa tuulamaa gurguranii nyaatu. Tuulamuma nyaatuudhaaf shira garagaraa tolfatu. Hattuu fi shirtuun tuulama qe'ee irraa buqqisuun isaan hanqatteet isa obboleeyyan ofitti baqate nyaachisuudhaaf wixxifata. Kun ammoo abadan hin taatu. Eeyyeen dhugaadha. Tuulamni lafa isaa irraa buqqaafamaa turuun haqa. Yakki sun ammoo dhaabatuudha male. Garuu eenyutu tuulama buqqisee kadhattuu fi baqattuu taasise? Gaafi gaafata. Humni biraa jiraatullee garuu ammoo harki caalu kan tuulama qe'ee irraa buqqaase hattuu fi shirtuudha. Bara shanan kana waan magaalota marsaa Finfinnee keessatti ta'e biyyatu beeka. Maqaa qonnaan bulaatiin eenyutu Finfinnee lafa saame? Kan lafa tuulamaa gurguree sharmuxa caarataadhaan bituudhaan miliyeena TP kennu eenyudha abboo? Gaafii jajjabdu gaafata. Hattuu fi shirtuudha kaa ni raajeffata. Guyya guyyaa hiyyeessa tuulamaati boochisu. Halkan ammoo mana wiskiitii dhiichisaatiin bulu. Yakka dhiifama hin qabne gurguddaa kana raawwachaa haa ta'u ammoo abukaatoo tuulamaa of fakkeessuudhaaf tuulama haguuggatanii yakka ofii dhoksuudhaaf tattaafatu. Garuu shirri hattuu fi shirtuu ishuma nyaata malee obboleeyyan addaan hin baasu quba qabaadhaa jechuun raajeffata. Tuulamni bara hedduudhaaf rakkate. Gaafa gamtuuf ammoo gara obboleeyyan isaati baqate. Har'a ilmaan tuulamaa miliyoona danuutu Arsii, Jimma, Baale, Harargee, Iluu fi kanneen kana fakkaatan keessa qubatee obboleeyyan isaanii kana waliin jiraata jechuusaati. Rakkoo fi bal'oo mara obboleeyyan isaa waliin hirmaata. Bakka jiru maratti obboleeyyan Islaamaa waliin jaalalaa fi kabajaadhaan hojjeta. Faarsee bulaan garuu tuulamaa fi obboleeyyan Islaamaa walitti diinomsuudhaaf wixxifateeti foolata. Mee tuulamaaf jecha masjida diigni jechuun maal jechuudha? Gaafidha gaafata. Diiggaa masjidaati fi lafa tuulamaa wal qabsiisuun tokkummaa saba kanaa diiguudhaaf waan akeekkatan fakkaata. Oromoo addaan baasanii kopha kophaa nyaachuudhaaf shirame shirri kun. Addatti ammoo kisaaraa ilmaan tuulamaatiin yakka hattuu fi shirtuu haguugutu hedame. Lafti tuulamaa hanqatee tuulama nyaatuudhaaf hamoommata. Garuu kun ammoo abadan hin taatu. Tun tooftaa dur fashalte. Seera kabajuun qajeeltudha. Ijaarsa mana amantaa dabalatee martuu seera fi tartiibaan gaggeeffamuu qaba. Ammoo seera kabachiisuun jalqabatti ijaarsa seeraan alaa dhoorguun otoo humnaa fi qabeenyi hin badin ta'uudha qaba. Lafa ofii gurguranii gaafa manni ijaaramu callisanii ofumaa ibsaa fi bishaan galchanii erga qabeenyi biyyaa guddaan dhangalaafame booda maqaa seeraatiin manneen hiyyeessaatii fi manneen amantaa diiguun kun tasuma hin madaalu. Waan ta'ullee miti. Maraafuu diiggaan mana hiyyeessaatii fi manneen amantaa tuulama hin ilaallatu. Tuulama irraa ajandaa tana buusaa walitti qabaatii abbaa dhimmaa gurmuu soddaatii fi miinzeetiif deebisaa abboo. Nu nagaa feenaa rabbiin keenyas gartee nagaa nu haa buusu jechuudhaan obbo Taayyee Dandahaa ergamtoota gartee shimallisiif yookaahuu isaanowwan shimallisiif ergamanii yookaahuu isaanowwan warreen mana diigaa mana amantaa diigaa jiran kanaaf ergamanii intarneeta gubbatti Oromoo wal nyaachisuudhaaf jechoota fofokkotaa barreessan kanaaf sirritti deebii gahaa isaan madaalu kagartee cubbuu isaanii gartee takka takkaan saaxilu obbo Taayyee Dandahaa barreeffama isaa kanaan jala muree itti himee jire jechuudha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dhimmuma kana ilaalchisuudhaan yeroo ammaan kana guutuun ummata Islaamaa yookaahuu Oromoon guututti bifa jedhamuu danda'uun yoo ergamtoota hattuu warra mana namaa diigu kana taate malee tokkummaadhaan dhaabbatanii gaafii kana mootummaadhaaf dhiyeessaatiin jiran jechuudha. Kanaafuu isinillee waan dandeessaniin ummata keenya kan masjidni isaanii badii tokko malee jalaa diigamaa jiru kanaaf sagalee akka taatan isin gaafachaa obbo Kaabbuttaa dhimmuma kana ilaalchisuudhaan guyyaa irraan kanaatilleen yaada dabalataa waan dhiheesse fakkaata. Yaada isaa kanas gurra isin buufna ammas turtiin waliin taasisa. Waliifis daddabarsuudhaan ummata keenya biraan nuuf gaasiniin jenna itti dhiyaadha. Anammoo wanniin muummichi ministeera waan kana nu deebisuu qabajuuf isaa biyya bulchatti hin beeku. Itti gaafatamummaan yoo namni ichi keessa du'e yoo gartee pilaanni adda addaa amantirra deemu yoo cunqursaan sabaa sablammii jidduu walirratti yoo gartee cunqursaan diinagdee keessa deemtu gartee muummicha ministeeraatii fi pirezidaantotaa fi caasalee isaanii itti gaafataman fakkaatti gaa. Maaliif mootummaadha isaaniitu uummataan nu filate jechi taa'u jiraami. Sigale waa hundi yoo badde obbo Shaneedha. Amma yaanii qaanii takka malee Masrii fi Shaneetu haya badabu Masrii fi Shaneen masgiida diigee
adeeroo tapha akkanaa dhiisa. Tapha akkanaa dhiisa. Tapha akkanaa guyyaa laalla akkoon teessan dubrummaa qabdu taphannee bira qunnamti. Muslima jechuun nama siyaasaa tana uumee lafarra fite. Uumee lafarra fite. Wanni gartee isin ooftan tun tapha akkanaa namni dur taphatee bira kutee jiru. Dhiisa. Abiy Ahmad waan Shimallis dalagu halkan galee jaartii isaati wajjira fuu qofa wanni Abiy arra wajjira fi wanni je'ee Shimallisitti Abiy karooram kennine san qofa. Hirriba halkanii tajaartii isaa qofa jechuudha. Sigale. Hanga ajandaa muslimni gabbahee biyya fudhate juutti namni duuba jiru Abiy jechuudha. Tana dhugaa walitti himna jechuudha. Namni dhiirti dhugarraa waliin kaatu barcumarraa walii kaati mala. Yoo muummichi ministeeraa waan kana keessaa harkan qabaan diigamuu masgiidaa keessaa yoo harkan qabaan booyuu masgiida gubachuu quraanaa keessaa yoo harkan qabaan sigale waan inni torbaan kana dalagu irratti beeyinaa jechuudha. Sigale arkeemi muslimni hiriira beemi gaafateemi deebii maa kennuu dhaba. Anaa miti deem miidiyaa addunyaa hunda dhaqi ilaali. Sheekh Ibrahim Tufaa waan jedha ilaali. Shimallis dura jalarraa isinii kaasuuf federaal Oromiyaan kaantibaa Shaggarii barreessite. Deebii dhabe. Deebi'ee pirezidaantii barreesse. Deebii dhabe. Deebi'ee federaala barreesse jechuudha. Federaalilleen Abiyyitti hin barreessine jechuudha. Shimallis gabbarreesse. Shimallis jalaa usnaan Abiyyi barreesse. Abiyyi barreesse deebii dhabnaan ummata keenya ka amantii teessan ifi eega protect godhaa jee ummatatti iyyatee jechuudha. Okay, yoo Abiyyi harka keessaan qabaanne yoo Abiyyi fedhii tana waan kanarraa qulqulluu kan ta'u taate maaliif guyyaa sheeyitichi barruutti barreessee kunoo masgiida akka diigu jiranii nurraa dhaabsisi je'ee inni itti barreessu maa dhaabsisuu dhabe. Hay anquban qabuu bar warra shiran irra dalagu jiruuti waan kana dalagee ce'ee federaala irra ramate federaalli naannoo hundaa oli. Waan Amaara keessatti ta'u yoo humnaa ol taate federaalatti iyyata. Waan Oromiyaa keessatti ta'u yoo humnaa ol ta'e federaalatti iyyata. Waan Soomaaliyaa keessatti ta'u yoo humnaa ol taate federaalatti iyyata. Ummanni federaalatti eega dhagaye duraan information qabu haa jennu. Eega dhagaye ce'ee hatattamaan maan dhaabsise sheeyitichi hangam takka eegee deebii dhabee Abiyyis deebii nu dhorkatee jedhe. Tanaas ichuma kaaya. Amma gaxoriitanii Abiyyi tana keessa harkan qabu Shimallis yettanii Shimallis faa namarraa adabsiisuu danda'u federaal. Waan federaalli torbaan kanaa fi kadhufu keessa godhu Abiyyi dhugumaan keessa harkan qabne jechuudha. Yoo arra warra san heera dhiyeessee warra masgiida diigesan heera dhiyeessee warra federaalaa haa qoratutti godhee sigale. Qabeenya masgiida ka barbadaaysan seeraan hisaabsisee warra goosisisan ajansii goosifte san kafalchiisee sigale. Kafalchiisee kunoo dhiifama naa godhaa warra narra duuluu deemuutu warra ummata muslimaa narra kaasuu deemuutu waan kana godhe eegaan dhagee kunoo kana hundaan isinii godhe dhiifama godhaa jee hujiidhaan yoo nu garsiise dhugaa inni irraa qulqulluudha jechuudha. Inni irraa qulqulluudha. Dhugaa Shimallis faan amantii muslimaa jibbanii amantii muslimaa dhiibbaarra godhanii jechuudha. Yoommoo chumaan caljee akka barate gaafa jaawarna marsan jee namaa dhume ni qoranna jaanii chumaan cal gaafa hacaaluun du'e namni lafarratti nafne qabeenyi nafne ni qoranna jaanii chumaan cal gaafa abbaa gadaa rashanan ni qoranna jaaniiti ichumaan cal arra tanaas ichumaan cal yoo jaan eenyu duuba jira jechuudha. Nuti warri keessa beeku sirri keessa beekna jechuudha. Eenyu akka Shimallis ergu Shimallis maal akka godhu jiru bar
بر جالala sii qabnuu fi yaa biyyi keenya jaalala sii qabnuu fi kabajaa sii qabnu maqaa keetillee bar homiidhaan kaasuu jibbinee bar jaalalaa fi kabajaa sii qabnu maqaa keetillee si gale homiin kaasuu dinnee bar namni kun hanga maaliif na jaalataa narraa fayyadamu na jaalatamu akkanumatti oromummaa na jaalate jiitingi godhu nuti oromummaaf si jaalanna malee isliminna illee walitti hin qabnu ati khuffaara nuti muslim si gale khuffaara murtaddii ati sanii jechuun nama amantiisaa jijjiirti so saniifu oromummaa tanaafi gartee oromoo qabsoo oromootiin ichi dhaqee ilma oromooti je oromoo waliin bulchitu je walirratti hin duullu jechuufi gartee si jala deemna malee adeero akka ati shimallis waan kana gooyisaa jirtu oromiyaa akka ati bulchaa jirtu harka lafa je guututti nama maraataa warra iccitii teessan beeku dhiisi warri alaatuu ni beekaa jechuudha warri alaatuu laalee arkaa jechuudha tanammoo lakkee an keeysan jiru jechuudhaaf wanni kun hundi filimni kun dalagameef maali Ameerikaan maallaqa dhoorkattee jirti Ameerikaan maallaqa dhoorkattee jirti jechuudha baankiin addunyaa waasinnata fidaa takkaa histirii Itoophiyaa keessatti baankiin addunyaa waasinnata fidaa mootummaa Itoophiyaatiin jetteen beektu jechuudha akkana jechuun hoggii mana hidhaatii baatu waasinnata fidi takkaa maallaqa hangana kaayisii hin jedhani yoo si dhaban waasii san qabachuu takkaa maallaqa san qabachuuf waasii as kaayee jedhani mootummaan tee yeroo eeggachuu jirti itti fufnisii shakkiidha waasinnata fidi jechuu barmaanaan ayatoota kana amma dammaqaa wanni ce'ee chaayinaa dhaqeef waasinnata sanii fi chaayinaanis jalaa diddee jirti jechuudha isaan maal godhuu barbaadan muslima kana diddiranii masgiida kana godhanii muslima ala gagguysanii al-shabaabiitu biyya seenu jira kunoo biyyaan qulqulleessa jedhanii gartee Ameerikaa irraa maallaqa dhangalaasuu barbaadanii ay falfalli gowwaa ndokati yetti oromo makmaksi si jalabade montolchitu ati falfalli gowwaa da amara yetti tolchitu bari bar jarri si caalaa information qaba akkuma wayyaanee sanitti fakkeessitanii daanguma Mustafee kanafa al-shabaab olooftaniituma khaysan kan jaartan san olooftaniituma nu dhaqqaba addunyaan jettaniituma cal jettanii akka wayyaanee kana daangarra teessanii ay filimallee dalaguun beeytanii bariyaa rabbi sodaa inna lillahi wa inna ilaihi filimallee dalaguun beeytanii bar Somaaliyu marabbitti fedhe tana sigale gaddeemteetuma al-shabaabiin dafaana dhaqqaba addunyaan si gaddiisanii jechuudha sigale malee ummata harka qullaa masgiida keenya nurraan diigin ju al-shabaab jee namni maallaqa gaddiisu hin jiru sigale al-shabaab jee namni maallaqa gaddiisu hin jiru jechuudha wanni isin filima kana hunda dalaydaniif sigale nama siyaasaa beekuufifa garuu maraataa fi maraattuu akkanumatti bifatee isin bireedinaa fi suufa isin uffattan kana laaltee isin faar sokkee kun siyaasaa irraa maal irraa cufa duraanu namni kanatti haajamuus hin jiru jechuudha soo saniifuu waan akkana tapha akkanaa dhiisa Ameerikaa caalaa arrallee irraa hin deeba Ameerikaan abadan si gargaaru hin teessu yeroo hunda sumaan hin jawaan kan Ameerikaan eegasi ciniinte gasi dhiisuun teessu hangaati hallayyaa qabrii dhaytutti sigale khara kanaanis zeero khara kanaanis adeero tabakkan laal namni dhaaphuu namaan juu biraan qabne si mootii si beekaadha jedhaniitu mal memma tifoozuma namuma mootummaa tana amma deeggaru jiru laala yoo mootummaan kun kee hudduu dhaabee samitti ol garagalee footoo ka'ees sirrii isaati sirriidha harkuma dhawan yoo mootummaan kun qullaa ce'ees harkuma dhawan aboo wanni kun dogoggora hin jedhaniin nuti garuu akkasii miti haywaanaa miti dogoggorarra jirtanii kun dogoggoraa soo sadiifu filima kanaa kana irra dabraadha arabni hoodoo jedhanii maallaqa isinii kennan si kennan maallaqa hanganan jedhama sukuriitii ta'e jabeeffadhu
waraana keeleen jifadhu nageenya kabachiisi nuti illee dhufnee biyyateetitti investi goonaa jedhaniiti maallaqa si gadhiise arabni maallaqa Ameerikaan si dhorkatte sigale si gadhiise fuutee paarkiin jaarteeti mana adda addaa kana ifaa gootee kunoo Finfinnee keessa wanta ummanni garuu sukuriitiin jabeeffadhu humnatee dhaabbadhu mootummaa kee kana gartee mootummaa jiraataa godhadhu akka dhiiratti yoo dikteetara taatee dhiiti akka gaariitti yoo dimokiraatii taatee dimokiraasii dhugaan lafarra bal'isi sigale nageenya buusii nulleen dhufnee Itoophiyaan jaalannaa investi goona jedhaniiti tujjaarran arabaa kunundi Bahrain jettamoo Dubai jettamoo Arab Emirates jettamoo hanga Turkiin baatutti maallaqa gadhiisuu turanii jechuudha. Atichi fuuteeti deemtee biyya keessa yaa'iin qabsiifta. Biyya paarkiin jaarteeti beera kana wali qabdanii beera kana iddoo teessanii maayikii kana ol qabdan. Zaaree maarree taanee kanaa miti adeeru. Paarkii jaaraa namni jeenjiru biyya jaaraa isiniin jaa warri isin gargaaru warri addunyaa arabni yaa'iin danda'u boonurraa deemsi hin jaan amma deemtee Ameerikaan akkas taate jechuudha wanni dubbii muslimaatti kaate waan kanaa jechuudha garuu kanatti milkaa'u teessanii abadan itti milkooytan osoo al-shabaab sun dhufee isinirra gargaaran malee Ameerikaan isin hin gargaartu dhugaan isinii himan osoo al-shabaab sun dhugaan fe'atee Finfinnee seeneewu Ameerikaan jarasan gargaarti malee isin hin gargaartu xiiqii keessa galtee jirti Ameerikaan sigale hiriiratti baaftanii akkuma arra gartee raayyaa ittisaa deeggaraa jettan kana hiriira baaftanii amaarri hundi zarraaf yamelelik zarnoo maarree zarnoo jillala Finfinnee imbaasiin Ameerikaa teessee viidiyoo waraabdi kan hunda sigale abootattaa nutiin kun nama sadaqaan jiraatu hangatti Ameerikaa arrabsanii jiraa borobbi sodaadha wanti Ameerikaan tun gowwaa yoo aarti khasaara gowwaa yoo aare nama qabu gannaman dhiisu isin Gadaafii faalaalatan Gadaafiin Gaaza qabaa bar Gadaafiin hanga fedhe yoo Ameerikaa arrabse Gaaza qabaa bar mee isin fincaan dhalaa malee maal qabdan Gaaza maal qabdan natin Gaazin hin jiru wanni ispoortii gootan hin jiru Kuno jimaa doolaara fidullee zeero deebifta nama. Jimaa doolaara fidu sila. Jimaa doolaara fidullee zeero deebiftanii bira tatteessanii. Amma waan gootan dhabdanii kitaaba idaamuu bitu qabdu. Uleedhaan nama. Hayi. Akkamitti hafu? Maarree abbaa misooma gargaaru qabdu uleedhaan. Me abbaa igartee maarree maddisiisaa kunoo ifaa eegalee tarbaayinii meeqa maddisiisu yaana ummanni keenya dukkana keessaa bahee ampuulii filadhaa jettanii ampuulii filate ummanni haya eessa kute tarbaayinii sun eessatti tarbaayinii ta'ee hafe mee eessatti hafe so saniifuu mootummaan dhaabbatee if ilaaluun dirqama isaati warroottan paartii biroo deeggartanis akkuma nuti paartii deeggarurra dhiibbaa goonee araaraachi oofu jirru isinis oofu qabdanii jechuudha araarri marsaa lammaffaa arra eegalamaa jedhan milkaa'u itti dhufnee garuu maal jenna nuti rabbi haa milkeessu Denga amma iddoo sana wanni lolli oowweef wallaalan sigale wallaalani raayyaan ittisaatis qawweechi dhukaasuu dide kun harka kennata kun qawwee guutuu fuudhee geessee fi naariyaan jee beekaa gad shaneen gaddiiftee gala sigale so amma tana hunda hagooguu fi raayyaa ittisaa jaalannaa jedhanii qotee bulaa uleedhaan gayyaasanii raayyaan ittisaa bar hujiidhaan imma lolchiifta malee nama hiriira baasuudhaan hin lolchiiftu lolu diddanii jettanii hiriiratti baaftanii ajaa'iba rabbiyaana bar wahuma zamana kana dalagamu jiru bar hoggii katteessee laaltu dhiiroo maalum
qiyamummaa rabbii tataate maali oggii jette ajaa'ibuma rabbi humni takkittiin abiyyi jalatti hafte ortodoksiin aaratti qabdi waaqeffataan aaratti qaba protestaantiin akkasi amantiin Itoophiyaa keessa jirtu hundi aara mootummaa tanarraa qabdi humni takkittiin duraan aararraa hin qabne muslima kana jechuudha humna takkittii tana dhufee jira jechuudha isa خدوبة يرو شمالي سلين ينجرو شنالي ونجا منجرو نمني أوردر خينو متاساتي تيجي تنا لكم ولد تبيان أصو إني أوردر خينو باتي هجيجا تيجي أصو إني أوردر خينو سرارة صديقو فان شمالي سجيجو دندابي توفي أمة إثيوبيا تيكابو توفي أمة بيجتي تيكابو namicha gaagurachi irra keesse kana nurraa kaasi jechi namicha kana ummata waliin fixee hujiin namicha kana ummata waliin fixee maal fiddan jeuse namicha irra dhiifatee ummataan daaraa godhaa jira osoo wal quban qabaanne osoo wan shimallis dalagu jiru kan jaalanne taate aboo naannoo amaaraa laalafa naannoo amaaraa hangamta pirezidaantii meeqarraa geggeesse sarara qubee sarara sadii qofaan biyyattiin heeraa fi seeraan bulu jirti si fakkaate biyyattii isaa hoogganu jira abalu a pirezidaantii ta'u abalu irraa ka'u jenna takkaan isii jala hin fincaantu takkaan isii jala hin fincaantu jechuudha abalu ka'u qaba hoggisuma caffee amaniituma shimallis kiyya kute kuma lamma magarsaa dhaammate san garteemi kanuma biroo harka ol qabu gartaa jechuudha wanni shimallis dalagu jiru guutuun abiyyi taatee jirti abbaa gadaara shanuun oromiyaa gartee caccabsuun tuullaa midhaanii gubuun shamarran gudeeduun mana barumsaa daakuun wallagga gartee oromummaa keessaa baasanii amata afur wallagga caccabsuun wanni shimallis godhaa jiru 100% abiyyi taatee jirti naa jabaadhu goota kiyya jechuun jira itti muddi jechuun jira kanaanaa miti dubbii jaa jechuudha warra qaalii isaa didu bar joollee amaaraa pirezidaantota naannoo amaaraa bar ummata keenya irratti dhukaafnu ummata keenya hin goonu waan jaanii fi bar sarara sadiin kaasaa bar pirezidaantummarra خمبر فيجيو النجين اتدولي خاي فيجيو جين بيرو هندو كمبيوتر نمدي تاوخر كان هندا جابسيتو ما فيجا بر سيقال ايسان فيجان غافتو بر خابان فيجمو خبان فيجمو فولدرومو افدوبان فيجان غافتو نما فيجي إني جنان نما فيجا بر هنگا إني خابا فيجي خبا فيجي إني جونيت سيقال واني أوروميا خيس الدلقا ما جرا مرتي أبيي تاتي جرتي سيقال taatee jirtiif osoo ta'uu baattee bulchiinsa jijjiiruun isan dhibdu jechuudha amma namoonni gariin poolisii oromiyaa jalaa diigee shimallis jalaa caasaa ciru jira shimallis abiyyi ramma guddaa ta'eeti abiyyi suuta shimallis sodaatee suuta miila jalaa ciraa suuta kaasuu deema mee wallaahi ji hayawii بقى شمالس هدو جارمي أبي السياسة جبادة وهندا نبي الرجبادة صوتا هدا جلا شريتي بوليسي أوروميا تناس ديجي مارس قدي صوتا خاصو دي ما يجو قوة إيش قويت وان واتك قرتي سيقلت واتك إتشلالي أركون دندي واني شمالس قولو جرو تكتن أبي ينجالتين ينجرو hanga gudeedda shamarran oromotti hanga diigamuu iskuula mana barnoota wallagga keessatti shawaa keessatti gubatu midhaanii gartee caccabuu fi daaraa tahuu dhaan arraa nuti kan amal lama namicha kana irra duulu jira arraa kan shimallis saaxiluu eegalle amal lama saaxiluu amal sadaffaatiif yaana bar ani bar dhugumaan mootummaan kun jijjiirama fiduu ta'a shaneetanaa khaalifu jira جئت الله أنيتنا ويموت ما هي بريدة هي شانين تنرى ركفت أمر الدولة إنفورميشن على في خيسة موت ما خيني خنا خنني
nuti kawayyane san sene ummata information an hojjetu ummata bilti yo ati tikkuma information maddi kanite dalla zalli kas'ata bica ugijet duru salata zuhri ati yo amma khnitef duru salata zuhri tilukifte khono lukifne ette sigarziti wayyane sigale an motumma kasi seetin abona michkhun lal polisi oromiyati gafas gagurani fitu jiran jolle miskina sa أنا هانيات يا بوليسي أوروميا مسكينتي أنا هانيات أنا هادو والله بوليسي أوروميا أنا جعورني في تجرنجا بس إن قراتما إن لالما إتديمما هذا الرا قراتما مجرا إتديمما مجرا إن لالا مجرا زيغله أنا أنقوي سنبود والله ربنا الرجال قوي سنين لالي تربان تقولالي يا ربي دان سما لبون واسي مال دان سما لبون قلت مالي شان بيرو تتتيسون قوتون شاني لا سيقالي إيغس بودنا قلتيجي سيقالي سو سنيفو قرتي فيلمني سنتبتن قرت نمنون دينك اجر امارا صداچفنا يتنيتي شانيتي يسنفدني بشوفتو لو يسفت اماري صداتو ديديو is amari numatu maro wajja soina daba maro daba maro beina kayo maro beina warra ras bule oson asittin qorfanne boruchitti garruxana himbarbanu janiti amari maro aizosh wada fit janin sigal hay amari maro sodatu di dena yala debu di film ni khaysanun di film wayanen tabatte khardi wayanen butuchite isiniknite takana ciccite gartemi akawarir mo nyaate kasi ciccite khardi ciccite demu jirtani